Fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee Amboo jalatti argamtanii akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa galata waaqayyoo. Har'a wanta baay'ee wajjin hojjenna nyaata jechuudha. Kuni shoorbaa arnabiiti. Afaan Oromoodhaan waan jedhamu hin beeku ani maaliif asumatti hin arge waan ta'eef biyyatti hin argine hin beeku waan jedhamu. Arnabiiti kana shoorbaa isaa wajjin hojjenna. Achuma wantoota baay'ee wajjin hojjenna. Kana keessatti maal affeelaa jirta jettanii kan as keessa jiru arnabiitii fi jalqaba viidiyoo waraabne dhiifama guddaa baay'ee biizii ture. Arnabiitii fi yaa rabbii jaazarii afaan Oromoodhaan kaarotii fi arnabiitiidha wajjiniin affeelaa jira. Yeroo affeelame kana xabbasee mee walumaan itti fufnu like subscribe gochuudhaan na jajjabeessaan isiniin jedha wanta baay'ee waliin hojjannarra rigillee naqina dhufee jira gaa yoo argitanii jirtu ittiin hojjechaa jiru akkuma beekamu hundumtuu filaagootiinsaa garaagari maatiin mana keessa inni nyaata isa kana nyaatu nyaata isa sana nyaatu asitti immoo wantiin hojjedha maan maqaan isaa fosoliyaan biyya keenyatti lubee jedhama. Lubee jedhu asitti lubee jedhu biyya keenyatti fosoliyaa jedhu fosoliyaadhaan hojjedha kuni yaa rabbii to'atoo namichi mana kanaa gadi bahee isaanii waraaba kuni timaatimii quncisee qaxaqqateedha garuu iddoo kanatti kan nam'u ruubii yoo qabaatan baay'ee bareeda timaatimii jaariidhaan dhufu jechuudha baay'ee das nama jira garuu isa mana keessa waan hin qabne kan timaatimii quncisee bulleessee jira. Na lubeen immoo kanaadha jechuudha. Kana hojjanna nyaanni kuni kan nyaatamu biyya keenyattis boloqqee jedhama yaa boloqqee as keessaa fireeshii baasnee nyaanna nuyi malee akkanatti wanneen nyaannu garuu Finfinneetti kan inni arge zayitii faana xabbasanii hin nyaatu garuu ani biyyatti kan inni arge fireeshii keessaa akka boqqoolloo yookiin beeqilaa baasniidha affeelanii nyaatu malee akka waxiitti itti fayyadaman garuu asitti immoo kuni nyaanni kuni baay'ee mi'aa. Ruuzi faana nyaataman isiniin jedha as keessatti nama gaa hiwwanna walumaani kanas walumaan daannaa waan baay'ee waliin hojjannaa na hordofaan isiniin jedha like share subscribe gochuudhaan na hordofaan isiniin jedha kanas keessatti amma walii yeroo bilchaate amma dhumaattiin isiniin jedha hordoftoota koo kun bishaan malee zayitii malee akkasitti shunkurtii fi timaatimii waliin egan soosii hin qabneef akkas ta'aa jiru yeroo waliin bilchatan kun immoo affeelamee bayee jira garuu maal ta'uu qaba qabbanaa'uu qaba maali maashinii hin gubata waan ta'eef maashinatti waan handaakuuf maashinii sirrii miti hin gubata waan ta'eef waliin daanna deemneen isiniin jedha walitti deebina kanatti nannee jalqaba isinitti agarsiisa waan hin tureef qullubbii fi zayitii shunkurtii waliin timaatimii faana jechuudha bishaan itti nannaa amma wuna bakka amma qadaana hojii deebnee bishaan itti nannaa isiniin jedha wanta baay'ee salphaadha biyya keenyatti akkasitti itti fayyadama isaa beenne ta'e baay'ee dasimadha garuu nyaatu jamaa dhufee jira amma kuni maashinaadha jechuudha maashina sanitti daaku maashina sanitti daaku kanatti wajjumaanni maaliif seetani bishaan isaa keessa naqeeraanii bishaan isaa keessa naqee kunaa jira bishaan isaa keessa naqee maaliif hin qal'atasii bishaan isaas baay'eedha waan ta'eef keessaa nannee deebifnee kan biraatti naquu wayya yoo furdate jechuudha yesuusee kooffaadha manna qaame wajjin itti deebinaani itti naqee jechuudha. Wajjiniin daanna jechuudha. Mana keessa ifatu galaa jira waan ta'eef deemnee qonna keessa mul'atu. Mana wajjiniin daanna yesuusee kan faana addaan qoodanii sidaara dandeessu maaliif wanti nuti waan ta'eef shunkurtii immoo jalqaba qollaa ture sun asii jira jechuudha. Isa walitti daballee wajjiniin daanna jechuudha.
تقطع يعني أما بشان سجل كبا وانا كيسا يفهمها أنا بشان سجل كبا وانا كيسا عند سافي في كل عندي أنا فنمو رب بران بشان ناداتي دابا كده بشان كم بلا كافي رام الله سري مجان كيسا وكروج كروج يله نما amma tokko daakee xumuree jira garuu biradisiis maduraan deemsaan maaliif yoo jettani biradisi gurguddaa dhiquun jaaladhu dhugaa dubbachuuf dhabamee tun ta'in kanaaf jecha kun immoo waan xixiqqoo waan barbaaduuf isiniin jedha kanaafi akkasiidha batalaa warreen furdina qannasuu barbaadanii shoorbaan arnabiiti afaan arabiffaatiin arnabiiti jedhama afaan oromootiin hin beeku baay'ee sin qannasiisaa kan buqqinaan hojjechaa jira waan ta'eef hojjetaa nyaadhaa kan jedhaa wanti immoo kan itti nam'uu fi maannoo maqaan isaa kaarotiin immoo kan itti nam'uu fi wanti bifa isaa jijjiiruu fi jechuudha baay'ee addaa waan ta'eef bifa arnabiitii sanaa jijjiiruudhaaf gara orreetti isiniin jedha akkas fakkaataa Kino dhumarra kana fakkaata suubiin keenya jechuudha. Shoorbaanii jechuudha. Garuu ani zaazariitti xiqqeessi xiqqoo jechuudha. Warri kaan akka fe'ee keessatti zaazariitti guddifachuu dandeessu. Batalaa dhugaa dubbachuuf ijoolleen huuqina barbaadan wantoota garaagaraa kana itoo zayitii ittiin guddisiini shoorba isaa nyaachuu qabdu salaaxaa faana dafee sin qannasiisa kan ammoo ilaalina ishee ana matu cabse wallahi kanaan isiniin jedha hundumti keessanuu dhugaa dubbachuuf baay'ee hojiin isaa salphaa naammoo gatiin isaas rikaash gatii guddii miti asan uqqachuu barbaadu taanaan gatiin isaa baay'ee guddii miti mana keessan keessatti hojjetachuu dandeessuun isiniin jedha kanaaf kunis illee gahaa jira akkasiin isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota hordoftoota maatii obsee amboo hundumti keessanuu guddaa isaa galatoomaa warra hordoftaniif waan laayik sheer sabskiraayib gootaniif isiniin jedha eebbifama garuu wantan dogoggora hojjechaa yoon jiraadhe keessatti obsee kun akkana miti akkanaadha jedha ana sirreessaa ani nama sirraa'uu danda'uudha እና akkasiin isiniin jedha tokko asuma guyyuma tokko jechuudha keekii kanneen hojjannanii garuu guyyuma tokko nyaata maqanaa hojjetti yoo waan tokko naaf hojjechuu dandeessu yeroo mara waan hojjanneef nyaataaf hojjechuu ta'e wantoota baay'ee hojjedha jechuudha garuu yeroo mara hojjedhee hundee faallaa سين جدا اسمان سنو كيكي حالة سلطات من كيستي شوكولاتة ممكن نجيب جتمو وجوش جنبيا شوكولاتة أنا سجلتنا لنا أجر شوكولاتة وانتي سبب تقولي جدا كنا في بدون إيرا كنا في فقرة أول ما نسوي كنا في الجزائر وانتي في أدام كتير كيكي ما أكل كتير حالة سلطات من كيستي شوكولاتة مالي وجني